እምባለ ዳዌ ወኢማም እምባለ ጻማ ወዲካም አመከመዮም ያብጽሐነ ያብሰክሙ እግዚአብሔርን ይሻው ወሰላም ከበጀምቶታ ፍጃለተምቶት ማቲወን ዋቀዮን ከንጃለተን ዋቀዮ እስከሲን ጃለት ኦርዶፍቶታ ቻይና ሊጎለ ፋርፈና በካፍላ ፈድርተንት ነጋ ዋቀዮስን አቀቀቡ አከም ጅርሱ አከም ይሮ ከነገይሰን አኒ ነጋኮት ሁንዱምቱ ጋሪ ነገር ዋቀዮስን ብራስ ጋሪ አታሲሱ ረዴቢዳን Ordoftota China ligola farfanna kan taatan hundumti keessan baga nagaadhaan dhuftanii warreen haaraa taatanii gara China kanaatti dhuftanis baga nagaadhaan dhuftanii China kun kan koodha subscribe gochuudhaan mallattoo balbalaatu koodhaan yeroo hunda viidiyoowwan gadhiisu akkasiin bira qaqqabu taasisaa isiniin jecha baga jala bultii ayyaana du'aa ka'umsa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos baga nagaan geessanii baga walumaan geenye ayyaanni kun ayyaana nagaa kan jaalalaa waaqayyo nuuf haa taasisu Wiyaarraa egaa ergaa gabaabduu isinii dabarsuufaan kanan dhufe jechuudha. Chaayinaaliin kun kan kiyyadha. Chaayinaaliin kun kan keessanidha. Akkuma beekamu hunduma keessan wiyaarraa ayyaana jala bultii du'aa ka'umsa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos sababeeffachuudhaan isin galateeffachuu fi ergaa isinii dabarsuun barbaade jechuudha. Jalqabarraa kaatanii ergan Chaayinaalii kana baneetii hundi keessan waan dandeessaniin karaa dandeessan hundumaatiin nafaana taatanii na jajjabeessuudhaan yaadaatiin jabaadhu dhimminti nuuf dabarsaa jirtu dhimma gaariidha. Barnoota nu laachaa jira. Kanaafuu gaafii nu dhibees immoo irratti wal gaafannee waliin barannaa tajaajilli afaan Oromoo sirriitti haa bal'atu jettanii yaada naaf kennitanii na jajjabeessuu keessanii dhugumatti guddaan isin galateeffadha. Hanga yoonaatti subscribe gochuudhaan share gochuudhaan bakka jirtanitti guruupiiwwan irra jirtan maabara yookiin waldaa irra jirtan hundatti share gochuudhaan Chaayinaaliin kun akka guddatuuf Chaayinaaliin kun sagalee waaqayyoo akka irratti lallabamu hundi keessan ga'ee keessan bahaa turtanii waan naaf gootan hundumaaf waan raawwattan hundumaaf biyya lafaa irratti gaarummaan nuti raawwannu samii irratti mindaa ta'e nuuf kaffalama waaqayyoon gatii dadhabbii keessanii isiniif haa kaffalu waaqayyoon isin haa eebbisu waaqayyoon isin faana haa ta'u waan yaaddan hundumayyuu cubburraa kan hafe waaqayyoon isiniif haa guutu isiniin jedha. Sababiin isaa yeroo amma irra jirru kanatti Chaayinaalii gola farfannaa erga baname ji'a afuridha. Amma namoota kumaa fi dhibba jaataan irraa galanni waaqayyoof haa ta'u. Garuuti kan yaadame walitti ilaalamaa galanni waaqayyoof haa ta'u. Egaa ammas hin jalqabne malee hin xumurre Chaayinaalii kana irratti egaa ammas sagalee waaqayyoo wajjin baranna waan gaafii isinitti ta'e waan isin dhibe isiniif deebisuudhaaf waan isin rakkise isin gargaaruudhaaf beekumsa waaqayyoo naa kenne humna waaqayyoo naa kenne si waliin hin jira jechuudha. Arra waadaa kan isinii galuu barbaadu isa kana yeroo baay'ee barnoota irratti yookiin sararratti na argachuu dhiisuu dandeessu karaa WhatsAppitiin karaa Telegraamitiin karaa Imootiin karaa adda addaatiin gaafii isin dhibe na gaafachaa turuun keessaniin beekama. Anis immoo isin irraa waan adda ta'e beekumsa guddaa qabaadhe miti waaqayyoon jaalalaa fi arjummaa isaa ta'e abbootii kiyyarraa kanan baradhe waan an beekurraa isiniif qoodaan ture jechuudha. Ammas immoo jechuudha gaafin keessan yerootti isiniif deebi'u yoo dhiise dhiifama guddaa isin gaafadha jechuudha. Sababa yeroo dhabuurraan tajaajilarraa kan ka'e yeroo isin barbaadanitti yoo isiniif hin deebine ta'e dhiifama guddaa isin gaafadha. Arrarraa jalqabee garuu akka fedhaaf jaalala waaqayyootti amma danda'ametti gaafii keessan waan isin dhibe karaa koomentiitiinis kan gaafattan karaa Telegraamitiin akkasumallee WhatsAppiidhaa fi Imoodhaanis kan gaafattan hunduma yerootti eegee akka isiniif deebisu waadaan isinii gala jechuudha. Kanaafuu egaa jirbiin wal gargaartee araba'eeti miti wal qabattee laga ceeti akkuma jedhamu egaa isinis egaa Chaayinaalii kana irratti warreen haaraa taatanii gara Chaayinaalii kanaatti dhuftan nu faana tajaajila kana akka eegaltaniitti fuftan isiniin jenna. Dabalatammoo akkuma kanaan dura naaf gochaa tajaajila kana guddisuudhaaf yaadaa hojjechaa itti dadhabaa turtan. Ammas immoo egaa isinis Chaayinaalii kana share gochuudhaan ijoollota afaan kanaan dhagahuu barbaadan sagalee waaqayyoo barachuu barbaadan dukkana keessaa gara ifaatti dhufuu barbaadan hunduma isaanii affeertanii gara Chaayinaalii kanaatti akka fiddan abdiin qaba jechuudha. Gara Chaayinaalii kanaatti dhufuun keenya yookiis immoo dhufuun isaanii maal fayyada jechuu dandeessu. Waan sin dhibe irratti kan wal gaafannu gaafiif deebii kan taasisnu sagalee waaqayyoo wajjin kan barannu gaabbii gallee fooniif dhiiga waaqayyootiif kan itti of qopheessinu duraan dursaatii yaada keessan mootummaa waaqayyoo irra kaawwadhaa. Inni kaan isiniif dabalama jedhee gooftaan keenya qorichi keenya Yesuus Kiristoos yaada keenya guutummaa hojii gaarii irratti yaada keenya guutummaa mana waaqayyoo irratti adeemsa keenya hundumayyuu gara waaqayyootti akka deebisuu qabnu wangeela Maatewos boqonnaa 6
soddomii sadirratti dubbatee jira. Kanaaf ijoollee Waaqayyoo ammas adeemsi isin gochaa turtan baay'ee gaariidha. Baay'ee itti gammadeera. Yaadni isin naaf laattan, koomentiin isin naaf kennitan, jajjabinni amma ammaatti tajaajila kanaaf isin naaf taasistan baay'ee dhugumatti itti gammadeen jira. Kanuma caalammoo Waaqayyo isinitti haa gammadu. Nuffii tokko malee yeroo hin qabnu osoo hin jedhin hundumti keessan irratti hirmaattanii sagalee asii isinii darbu dhaggeeffattanii warra kaanis affeertanii namoonni baay'een isaanii galanni Waaqayyoof haa ta'u ergan tajaajila kana gara yuutuubiin jalqabe yoo xiqqaate naannoo namoota 50 ol kan ta'an gara gaabbitti dhufaniiru. Namoonni hedduunis immoo amantii hormaarraatii deebi'anii gara mana amantaa isaaniitti ishee ganamaa guyyaa 48tti kan itti cuuphaman kan itti mucummaa Sillaasee fudhatanitti gara kanatti deebi'anii sagalee Waaqayyoo barachaa jiru. Egaa ammas immoo hojii nurraa eegamu baay'eetu jira. Sagalee Waaqayyoo hin baranna. Hojii gaarii kiristaana irraa barbaachisu hunduma in hojjanna. Hiyyeessa in gargaarra. Warra dhukkubsatan waliin taanee in gaafanna. Warra beelaan beela in baasna. Mootummaa Waaqayyoodhaaf kan nu gahuu danda'u. Wangeela Maatewos boqonnaa 25 36 irraa kaasee jiru. Seera wangeelaa ja'an sana hunduma aniif isin waliin taanee sagalee Waaqayyoo kana irraawwanna. Mootummaa Waaqayyoodhaaf of qopheessina. Biyyi lafaa egaati kan keenya miti. Yeroodhaaf kan itti jiraannudha. Biyyi keenya samiirraa akkuma jedhe qulqulluun Phaawulos biyya keenyatti galuudhaaf biyya nuuf qophaa'e sana dhaaluudhaaf har'a immoo hojii gaarii hojjechuun nurra jiraata. Isinis kiristaanonni hundumti keessan bakka jirtanitti hojii hojjettan irratti cimuu danda'uutu isinirra jiraata. Egaatii walumaa galatti nuti naxalaa waan uffanneef fannoo gooftaa qofa waan hidhanneef qofa kiristaana jedhamnee mootummaa Waaqayyootti galuu hin dandeenyu. Kan mootummaa Waaqayyootti nu galchuu danda'u hojii nuti biyya lafaa irratti har'a hojii gaarummaa nuti biyya lafaa irratti hojjennudha jechuudha. Kanaafuu hojii gaarii haa hojjennu. Tokkoffaan waan kiristaana taaneef, waan naxalaa uffanneef, waan fannoo uffanneef qofa maqaadhaaf qofa mootummaa Waaqayyootti galuu hin dandeenyu. Fakkeenya isinii fudhadha. Barataan tokko baratee yuunivarsiitii yookiin koolleejjii galuudhaaf qabxiin darbiinsaa inni ittiin koolleejjii galuu qabu sun argamuu danda'utu irra jiraata. Qabxii sana qabaachuu danda'utu irra jiraata. Qabxii yuunivarsiitii yookiin koolleejjii sun akka barataa sun achi galee baratee hojjetaa mootummaa ta'ee boru ba'uuf isa mindeessuudhaaf ittiin kaa'e kaayyoo sana waan karoora kaawwame sana hin guunne yoo ta'e barataa sun achi galee barachuu hin danda'u. Nutis waan Waaqayyo nurraa barbaadu, waan Waaqayyo nurraa fedhu yoo hin guunne mootummaa Waaqayyootti galuu hin dandeenyu. Waan kiristaana taaneef uffatnaa qofa waan uffanneef kiristaana waan taaneef qofa mootummaa isaa dhaaluu hin dandeenyu. Mootummaa isaa dhaaluudhaaf gaabbii galuu nurra jiraata. Mootummaa isaa dhaaluudhaaf cuuphamuu nurra jiraata. Mootummaa isaa dhaaluudhaaf fooniif dhiiga isaa fudhachuu nurra jiraata. Dhuguma isiniin jedhaa foon koo kan nyaate dhiiga koo kan dhuge jireenya bara baraa qabaa. Mootummaa koottis hin gala. Ani isa wajjin hin jira innis na faana jira jedhee wangeelaa Yohaannis boqonnaa 6 lakkoofsa 54tti dubbate. Lammaffaa irratti immoo dhuguma isiniin jedhaa bishaanii fi hafuura qulqulluu irraatii lammaffaa hin dhalanne yoo ta'e mootummaa koo dhaaluu hin dandeessan jedhee wangeelaa Yohaannis boqonnaa 5 irratti dubbatee jira. Akkasuma Maarqos boqonnaa 16 lakkoofsa 16 irratti kan amanee fi kan cuuphame hin fayyaa. Kan hin amanne kan hin cuuphamne immoo itti faradama jedheera waan ta'eef. Kanaafuu seerota Waaqayyo nurraa eegu kana guunnee mootummaa Waaqayyo galuudhaaf of qopheessuun barbaachisaadha waan ta'eef iyyuu hundumti keessan egaa kadhannaadhaan, tsoomiidhaan, sigdatiidhaan, hojii gaariidhaan akka jabaattan isin gorsuu nan barbaada. Sababi isaa dhumni biyya lafaa keenya. Yeroo amma keessa jirru kanatti namoonni waa'ee biyya lafaa yaadu. Macaafni qulqulluun waa'ee biyya lafaa warri yaadan nun dhaggeeffatanii. Warri immoo kan Waaqayyo ta'an immoo nu dhaggeeffatu akkuma jedhu amma kan dhaggeeffachuu qabnu biyya lafaa miti. Kan dhaggeeffachuu qabnu waa'ee foonii isa darbu qofa osoo hin taane jireenya keenyaaf mootummaa Waaqayyootti kan nu galchuu danda'u waa'ee lubbuu keenyaaf haa hojjennu. Yeroo qabnu Waaqayyoodhaaf haala. Miidiyaa hawaasaa irratti waan biyyi lafaa jedhu dhaggeeffachuurra waan Waaqayyo jedhu haa dhaggeeffannu. Yeroo keenya kolfaan taphaan dabarsuurra yeroo qabnu kadhannaaf tsoomiidhaan sigdatiidhaan haa dabarsu. Yeroo qabnu sirba dhaggeeffachuu waan addunyaan keessa ooltu dhaggeeffachuurra faaruu dhaggeeffannee qalbii keenya yaada keenya gara Waaqayyootti adeeffanna. Kanaafuu walumaa galatti egaa ammas kan isinii dabarsu yoo jiraate chaayinaalee kanarratti gaaffii jireenya keessan keessatti isin dhibee itti rakkachaa jirtan jira taanaan nu gaafadhaa isiniif deebisna.
yeroo qabnu fayyadamnee sagalee waaqayyoo haa barannu, qalbii keenya jijjiirru, yaada keenya gara waaqayyootti adeeffannu. Egaatiin ayyaana booddee qophiiwwan babbareedoo qabannee isinii dhufuudhaaf jirra. Isinis waan akka isiniif dhiyaatu barbaaddan. Chaayinaalii kanarratti gaafii qabdanis ammarraa jalqabdanii akka nuuf dhiyeessitan isin affeerra jechuudha. Ayyaana booddee qophii isiniif dhiyaachuu barbaadu yookiin immoo qophiin akka isiniif dhiyaatu barbaadda yoo jiraate qophii akkanaa osoo nuuf dhiyeessitanii, sagantaa akkanaa osoo nuuf dhiyeessitanii, gaafii akkanaa qabnu osoo nuuf deebistanii, kan dhuunfaas yoo ta'e kan waliin isin barsiisuu danda'us gaafattanii, kan dhuunfaa keessanii isin deebisne, kan walii galarraatti immoo barsiisuu danda'a jettanii kan yaaddan immoo uummataaf akka dhiyaatu gochuu hin dandeenya. Egaati ayyaanni kun ayyaana nagaa, ayyaana jaalalaa, ayyaana eebbaa isiniif haa ta'u. Ayyaana kana gaafa dabarsitan dhukkubsataa yaadachaa, warra beelaan beela baasaa, warra kufanii jiran yaadachaa, kadhannaadhaan jabaachaa, tsoomiidhaan jabaachaa, ayyaana sababeeffattanii kadhannaa, tsoomii, sigdatii dagachuun isinirra hin jiraatu. Kana hunduma taasisaa waaqayyoon keenya galateeffachaa ayyaana kana dabarsuu qabna. Ayyaanni kun kan nagaa, kan jaalalaa, kan eebbaa, kan quufaa, kan gammachuu, kan waan yaaddan hundumtuu cubburraa kan hafe isiniif itti guutamu waaqayyo isiniif haa taasisu. Araarsummaan giiftii keenya qulqulleetti dubaroomaadhaan gadaana baratii hunduma keessan faan hunduma keenya faan haa ta'u. Eegumsa ergamootaa, kadhannaan qulqullootaa, jaalalli waaqa abbaa, arjummaan waaqa ilmaa, tokkummaan hafuura qulqulluu hunduma keenya faan haa ta'u. Nagaa ta'a. Waswaati.